Waajjirri daldalaa magaalaa Adaamaa karoora hojii bara 2018 irratti hojjettoota waajjirichaa sadarkaan jiranii fi qooda fudhattoota adda addaa waliin marii gaggeesse. Gabaasa dhiyaateen bara 2018tti tajaajila galmeessa haaraa 10,491, hayyama haaraa 12,095, haaromsa hayyama daldalaa 40,473 raawwachuuf karoorfamuun himameera. Baay'ina wiirtuu gabaa sanbataa gara 45tti ol guddisuu dabalatee daldala seeraan alaa daandii gubbaa fi mana keessaa qulqulleessuuf kan hojjetamu ta'uu fi dhimmoonni biroonis ka'aniiru. Hirmaattonni waltajjichaas yaadota garaa garaa kaasaniiru. Karoora keenya wajjin deemu gaaffii immoo hawaasa daldalaa keenya kan guutuu danda'u, rakkoo isaanis kan hiikuu danda'u gama sanitti deemnaa jechuudha. Keessattuu seerota taaksii fi daldalaa rakkoowwan gaaffii jiran keessattuu dhiyoo kanarratti seerri taaksii haaraa bahee jira. Specifically waan gibira amma kanarratti yeroo gabaabaa keessatti waan kun qindaa'ee ta'u akka leenjiin akka magaalatti kennamee ta'u hawaasni daldalaa kun hubannoo gahaa akka argatuu fi ofiis mootummaas akka wal deeggaran wajjin deemuu danda'an sirriitti hojjennee karoorfannee jirra. Daldalli magaalaa keenya maal hojjechuu qaba? Hojiin keenya maalidha? Bara kana keessatti jennee kan laallu yoo fudhannu galmeessa hayyamaa fi haaromsa irratti dhugaa dubbachuuf ammatti galiin gibira kafalchiisaa jira waan ta'eef nutis waajjirri daldalaa akka daldalaatitti haaromsa irratti fi hayyama haaraaf galmeessa irratti xiyyeeffachuun ammaa ka'ee kan nurraa barbaachisudha. Maaliif hojiin kun haaressi hamma muddee 30tti waan ta'eef xiyyeeffannoo guddaa kan barbaaduu fi irratti hojjechuu kan qabnu ta'uu isaati. Itti gaafatamaan waajjira daldalaa magaalaa Adaamaa obbo Xilloo Dugdaa naamusa mana hojichaa eeguun labsii fi qajeelfama ba'e hordofuun aanaalee fi kutaaleen magaalaa hundi qindoominaan hojjechuun karoora qabanne galmaan ga'uu qabnaa jedhan. Bakka magaalli keenya geesse kanaan of madaallee hojii keenya karaa guutuu ta'een itti gallee yeroo itti raawwannu yeroo ittiin guyyaa guyyaan hojii raawwii keenya sadarkaa pilaatfoormii hundees ijaarruun walirraa fudhannuun deemuu qabna waan ta'eef kana qabattanii qooda fudhattoota wajjin hojjechuu qabdan achitti isinis cimtanii bara kana bifa addaatiin akkuma duratti bobayyanaan kaas karoora addaa mana maree daldalaa wajjin qabannee bakka magaalaa keenya geesse kanaa wajjin waan madaalu hojjechuudhaaf waan sadarkaa yaadaatti qabnu jira waan ta'eef cimnee hojjennu waanuma jedhu kana dabalataan kaasuuf. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Bariisoo Doorii kallattii hojii kennaniin hojiin daldalaa dhimma xiyyeeffannoo barbaadu ta'uu himuun rakkoolee turan adda baasuun irratti hojjechuun murteessaa ta'uu dubbataniiru. Jabaachuu qabdu, humna qabdu, daldaltootaaf haala mijeessitanii galii akka galchan gootanii misooma magaalaa saffisiisuu dandeessu. Daldala hammayyeessuu dandeessu. Mirga isaanis eeguu dandeessu. Kanammoo qindoomina cimsuudha, kominikeeshinii cimsuudha.